واسفو قالتي عادة أورمو هشتين لا تشوفني أنا ما نسألنا تودو قلتي سنيكر سيسولي واجارة دي سيمتي في هذا agar tengah warna kamti gantuma of ta gantuma jita gantuma tan isa mekin gantuma of warre jaman kana keessa jirtan duubarra jirtan sagalee hawaasaa ta'uu qaba. ane amma kana yetti yetime wara tamu di wajo wanta gantuma Oke, waktu foto mundes kena, gara hangkamannya upne, ambo tu bi yado hide, jadi rakshini yero hidu orani, me ambo ibu sasen, juga arketin jira, me merkene fana ko, hanglalu, lorong kun, nuf himal, miti, lorong kana, wara wala tofu miti, tun, mengal. هذا هو Debu rangga, akasumas, kerja mal ambus mal je hide tinggira, kerja kuno dalaga warkane kiram goda, dalagan tenya kerja hidate, dalaga tenya hidate ni malani wan ngoning kabu nina je itu, akarat of dirangga hamila akarat jirra itu. Takut timah di sini depan sini raja lisetin jalisa yana. Bukan kana, ajaib itu ajaib itu nama ajaib sih tu. Biang buah isati, kerja ulat tuan kana ujung, rakisara, orang jecha, rakura tu ujung, no never, miti, one two miti. Kanafu, ega obrezhete, orang mete, ujung vi aka ajaib itu, nama isa obrezhete ujung, kamu juga mana dinan kapte, makin terbite, one optimist. هذا Agar tengah warna kamti, akasi takas ga walrati dulu nira walrati dulu bunjiju warro takakuno ulati warro fakuno garte sagale mataf kantagu garte akamiti garte gurarati oromo yad janjitu anin garte oromo ganduma oftati ganduma ganduma tan isa mekin ganduma of warre jaman kana keessa jirtan duubarra jirtan sagalee hawaasaa ta'uu qaba. hali kun gandummaan fakkaatu uummata Oromooti sagalee ta'a jecha jedhamudha. Kun miidiyaa jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa miidiyaan sagalee uummataa jechuudha. Agabatti uummata keetiif bakka buutee sagalee uummataa taatee uummata keetiif iyya uummata keetii dabarsudha. Saasam dhibeenyaa jechuudha. Kanaaf maal ta'eetii gandummaa ta'e kun gandummaa ta'an neebar hin ta'u. Wanto miti kun jechuudha dogongorati. Ane amma kana yetti yetime wara tamu di wajo wanta gantuma ane gandummaan tokkni gartee akkuma gartan kana dubbii viidiyoo tana kun gandummaan tokko sagalee sabaaf taana jechuudha malee gandummaan tokko kanaaf gaa hojii gartee hojii sabaaf hojjetamu irratti gandummaa jedhanii jijjiiruun kun kan waan biraati. Kana biraan ammoo deebitee gaa hunugaa video takkas ni agarra tamma hojjetamaa jettuusi kuno video irratti kuno akkam jetti gaa intalo kuno waan safuu gaa gartee aadaa Oromoo keessatti ilaalchifne nama nasaluna oduu gartee isin agarsiisullee waa jaaladheeti miti fedhee fiduun taane gaamee haalli kun waan safuu isin garsiisuu taane waan safuu kuni kan argaa gartee laalgaa shamarran keenya waan akkanaatiis gartee Oromoo safuu qaba safuu isaan eeggachuu qabda jechuudha. Safuu akkana godha akkana godhanii barjaamu kun maaliif haalli biraatu yookiin sooshaal miidiyaa guddifachuuf kanaaf yoo ta'e haalli biraatu hedduudha haala biraatiin hojjetu gartee irra ga'e malee haala safuudha haala barbaachifnee kan hojjettee kun waan barbaachisaa miti shamarran keenya isin jaalannaa dhuguma isin feena isin jaalannaa nuti gaa isin feena nuti biyya jijjiirannee malee aadaan jijjiirree jechuudha. Sigalee kanaaf haala kana haasa'uun hedduu shamarraniif hedduu tokko rakkisaadha jechuudha. Maal nama rakkisuudha hedduu tokko rakkadhee maaliif xiqqoo irra haawulleen feene mee haalli ofiitti qolli qiigartee jechuuf yaada fi gabee. Kanatti
Ammoo kan kun sirriimti dogongora firraa ifee gaddaa jechuu kiyya. Kanaafuu maaliif jecha dogongoraa jechoota hoggaa haasochan jechoota ijoo mul'ata dureen isaa mul'atu haasawuun sirra jiraata jechuudha. Akkanatti sirriimti. Hin ta'uu qabus waan ta'uu qabnes kanaa miti. Kanaan ammoo ati maatii qabda. Maatii keetiif haalli kanaa waan kana haasawuun safuu cabsite jechuun isaaniif safuudha. Mataa hawaasa keetii, mataa maatii keetii akkasitti uummata kee cabsite ni barra. Wantoonni miti. Kanaaf hawaasa irraa tokko waan kanaaf koominitii irra kaasee atis tana dubbiin viidiyoo tana arkeeti kan maal. Nama nasalu. Tana akkasii. Kanaafuu hordoftoota hundee seenaa galata guddaa nu biraa qabdu yoomillee waliin jiranna isin jirra. Subscribe, share, like godhuun hin dagatinaa yaa uummata Oromoo. Maaliif jennaan miidiyaan keenyaan keessanii waan isin hojjedhaa jettan hojjenna. Isiniin hoogganamnaa ta'uu baraa. Kanaaf arraas boruus fuuldura si wajjin jira hundee seenaa keenya kaayoon fuuldura. Hashama harka kun isiniin jaa dibaadhaa uummata Oromoo kan bahaa kan dhiyaa kan kaabaa kan kibbaa hunda hashama harka kun isiniin jaa share, subscribe, like godhuu hin dadhabinaa. Hojii keessan waan keessan miidiyaa keessan guddifadhaa kan isin jiru ana leenca keessan hundee seenaati isiniin jaa hashama harka kun isiniin jaa galata guddaa nu biraa kan qabdu nagatti.